Waajjirri dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaa hawaasa garaagaraa hirmaachisuun sosochii maas ispoortii gaggeesse. Sosochii qaamaa yeroo hundumaa gaggeessuun fayyummaa dhuunfaa ofii eeggachuun dhaloota fayya qabeessa ta'e qabaachuun hirmaannaa gama biroo keessa taasifamuuf shoora olaanaa kan gumaachu ta'uu ragaan arganne ni mirkaneessa. Akka bulchiinsa magaalaa Adaamaattis fayyummaa jiraattota magaalichaa eeguuf idileen ba'anii akka sochii qaamaa maas ispoortii hojjetan sochiin bal'aan taasifamaa jira. Bu'uuruma kanaan sochii qaamaa maas ispoortii jiraattota magaalichaa hirmaachisee haala ho'aa ta'een gaggeeffameera. Itti gaafatamaan waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mulgeetaa Qabatoo akka jedhanitti sosochii qaamaa maas ispoortii ji'aatti al tokko jiraattota umriin osoo hin daangessin manneen barnootaa dhaabbilee dhuunfaa fi giddugala ispoortii keessatti ba'anii hojjechuun fayyummaa isaanii eeggachuu jabeenya qaamaa fi dhukkuboota garaagaraarraa akka baraaramu faayidaa guddaa qaba jedhan. Maas ispoortii jiini seenee torbaan arfaffaa irratti itti fufiinsaan kan gaggeessaa jirru sadarkaa magaalaatti bifa adda ta'een ji'aatti al tokko asitti gaggeessina. Achi as gamana garuu warshaalee adda addaa keessatti manneen barnootaa mootummaatii fi dhuunfaa keessatti itti fufiinsaan hawaasni hundinuu mandara isaatti maas ispoortii kana gaggeessaa jira jechuudha. Kana malees sosochii maas ispoortii kana hubannoo uumuun hawaasni bal'aan ba'ee dhiyeenya isaatti sochii qaamaa akka taasifamu xiyyeeffannaa kennamee hojjetamaa jira jedhan. Hojiin hagammaa hojjenne gaarii yoo jiraates bal'inaan sochoofne dhiibbaa malee gammachuu isaatiin fedhii isaatiin akka inni bahee hojjetu taasisuu irratti hojiin ilaalcha irratti hojjechuu qabnu bal'aan akka nuuf nutti agarsiisa. Egaa maas ispoortii hojjechuun faayidaan isaa bal'aadha. Qaamaaf qalbiidhaan dammaqaa taane, qabeenya qaamaatiin jabaa taane, fayya qabeessa taane, hawaasa misoomaa ta'uu keessatti, hawaasa dammaqe ta'uu keessatti shoorri inni qabu olaanaadha jechuudha. Waajjira dargaggoo fi ispoortii magaalaa Adaamaatti dursaan garee hirmaannaa hawaasaa dargaggoo Phexros Magarsaa akka jedhanitti namni torbee keessatti guyyaa 3 sochii qaamaa daqiiqaa walakkaaf taasisuun fayyummaa isaa mirkaneessaa dhukkuboota kanneen akka onnee, sukkaara, dhiibbaa dhiigaa fi biroo irraa baraaramuun lubbuu fi baasiin malleef akka hin saaxilamne taasisaa jedhan. Namni torbee keessatti guyyaa 3 sochii qaamaa kana daqiiqaa 30 akka godhuuf hubannoo kennaa jirra. Akka magaalaatti immoo ji'aatti yeroo tokkicha bakka kanatti waamne sochii qaamaa kana taasisnaa jirra. Sochii qaamaa kana yeroo taasifnu dhukkuboolee daddarboo hin taane kan akka dhibee sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa, dhukkuboota akkasiirraa waan ofirraa ittisuu dandeenyu sochii qaamaa gizee goonu nageenya keenya eeggachuu dandeenya. Sochii qaamaa yeroo taasifnu baasii hin malleef akka hin saaxilamne waan nu tajaajiluuf faayidaan isaa kanadha. Hunda caala immoo namni bakka hojjetutti, bakka jiraatutti, bakka taa'uu fi bakka deemu hundatti sochii qaamaa godhee dhukkuboota daddarboo hin taane kanarraa akka of eegu yaada jedhudha kan qabnu. Namoonni sochii qaamaa maas ispoortii gaggeeffame kanarratti hirmaatan tokko tokkos akka jedhanitti sochii maas ispoortii akka magaalichaatti taasifamu dargaggoonni araadan malleef akka hin saaxilamneef akkasumas ijoollee xixiqqoo guddina ispoortii kana ilaalanii akka guddatanii fi dhukkuboota garaagaraaf akka hin saaxilamneef faayidaa olaanaa waan qabuuf cimee babal'atee itti fufuu qaba jedhan. Dargaggoonni keenya yeroo ammaa kana araada garaagaraa irra jiran gaafa ispoortii maas ispoortii kana keessatti hirmaatan maas ispoortii kanarraa arganii dhandhama ispoortiin qabu fayyummaa fi of jaalala qaamaa inni qabu daran kan cimsuudha jechaadha. Keessumattuu maas ispoortiin kun faayidaan inni qabu ati ispoortistoonni gurguddaan biyya kana keessaa ijoolleen xixiqqooleen uummata yookiin namoota maas ispoortii hojjetu kana ilaalanii qaamilee isaanii yookiin fedhii isaanii gara fuula duraatti godhatanii kara ispoortii kanatti makamanii jechuudha. Adaamaa keessatti maas ispoortiin baay'ee shaggaadha. Ji'aan gisee ingoona inuma hojjechaa irraa bareeda kanuma itti hafuufan ji'aan. Maas ispoortiin faayidaan inni qabu hangana hin jedhamu hawaasa fayya buleessa horachuudhaaf akkasumas dargaggoonni keenya akka kara ispoortiitti makaman akkuma Oromiyaan dachee galaana ispoortii taate garuu immoo har'a kan hir'ataa jiru kuni kaka'umsi yookiin immoo akkanatti walitti dhufeenyi ispoortii ijoolleen daa'imman lafaa dhuftu akka gara fuula duraatti arganii Oromiyaa galaana ispoortii taate san deebisuudhaaf maas ispoortiin baay'ee gahee olaanaa qaba jechuudha.